Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageenya kabajaa bakkuma jirtanitti naagawu jedha gurraan dhala 16 oduu guyyaa irraatiif qindeeffannee kan isin biraan geenyu taati jalqaba irratti hangafoota oduu. Barattoonni yuunivarsiitii waggaa tokko bakka barsiisan karoora dhiyaate irratti mariin taasifamuu fi warqeetti jidduugalli kuusaa qinxaaboo bilisaa raabsuu jalqaba baname. Halilaa Israa'el Gaazaa irratti banteen namoonni 11 ajjeefamanii. Waraanni Tiraampiif barumsa ta'a jechuun ajajaan olaanaa Iraan akeekkachiisa cimaa kennanii. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawulaa buutii amma oduu bal'inaan. Barattoonni yuunivarsiitii waggaa tokkoof akka barsiisan karoora dhiyaate irratti mariin taasifamuu fi barattoonni yuunivarsiitii eebbifamuu isaaniitiin dura waggaa tokkoof akka barsiisaniif karoora qophaa'e irratti qaama dhimmi ilaallatu waliin mariin akka gaggeeffamuu fi yaada akka kennan taasifamuuf ta'uu isaa ministeera barnootaatti ministeera deetaan damee misooma barnootaa olaanoo obbo Koraatu Shunee ibsaniiru. Dabalata isaa akka ta'antu isiniif dhiyeessina. Barattoonni yuunivarsiitii eebbifamuu isaaniitiin dura waggaa tokkoof akka barsiisaniif karoora qophaa'e irratti qaama dhimmi ilaallatu waliin mariin akka gaggeeffamuu fi yaada akka kennan taasifamuuf ta'uu isaa ministeera barnootaatti ministeera deetaan damee misooma barnootaa olaanoo obbo Koraatu Shunee ibsaniiru. Ministeerichi barattoonni yuunivarsiitii eebbifamuu isaaniitiin dura waggaa tokkoof dursa akka barsiisan tajaajila hojmaataa taasisuu hojiirra oolchuuf karoora qabachuu isaa kana dura beeksisuu isaa yaadachiisaniiru. Karoora kana irratti dhaabbilee barnootaa olaanoo waliin mariin irratti taasifamuyyuu naannolee manneen barnootaaf qaamolee nageenyaa waliin mariin akka hin taasifamne ibsanii. Mootummaan karoora kun hanga ammaatti hojiirra ni oola jedhee murtoo dabarsuu dhiisuu isaati. Barattoonni maatiin barattootaa barsiisonni fi bakka bu'oota uummataa dabalatee dhimmichi kallattiin kan isaan ilaallatu qaamoleen kanneen biroo hojmaata kana irratti yaadni isaan qaban waan hin beekamneef torbeewwan itti aananitti mariin taasifamuu akka jalqabu beeksisanii. Marii yuunivarsiitiiwwan waliin taasifameen dhimmoota loojistikii fi akkaadaamii waliin akkamitti wal simata gaaffii jedhu kaasuu irraa kan hafe yaadichi hojiirra osoo oolee akka deeggaran ibsuu isaanii eeraniiru. Mariin booda yaadichi paarlaamaaf akka dhiyaatuu fi dhaabbanni kan isaa ta'e hundaa'ee fi seerri ni baaf jedhamee akka eegamu obbo Koraan hubachiisaniiru. Ta'us yeroo marii kanatti barattoota dabalatee hawaasni barnootaa kanneen biroo karoora kana yoo hin barbaanne haalli itti hafuu danda'u akka jirus ibsaniiru. Seerri karoora kun ittiin hojiirra oolu akkamitti baha kan jedhu irratti sanadoonni qophaa'uu isaanii kan ibsan obbo Koraan barbaajataa 2018 filannoon waan gaggeeffamuuf hojiirra oolmaan karooricha bara itti aanu. Neeworkeetti jidduugalli kuusaa qinxaaboo bilisaan raabsuu jalqaba baname. Magaalaa Neework naannoo West Village jedhamutti manni gurgurtaa addaa baname. Namni kamiyyuu itti seenee meeshaalee manaa fi mi'a gurgurtaa barbaade bilisaan fudhachuu danda'a. Bal'ina isaa akka ta'antu isiniif dhiyeessina. Magaalaa Neework naannoo West Village jedhamutti manni gurgurtaa addaa baname. Namni kamiyyuu itti seenee meeshaalee manaa fi mi'a gurgurtaa barbaade bilisaan fudhachuu danda'a. Manni daldalaa yaalii kun dhaabbata teekinooloojii Ploy Market jedhamuun kan baname yoo ta'u seenaa magaalattii keessatti isa jalqabaa ta'uun himama. Maamiltoonni gara mana daldalaa dhufan meeshaalee akka aannan, killee, daabboo, kuduraa fi muduraalee haaraa akkasumas meeshaalee mana keessaa kafaltii malee fudhachuu danda'u. Manni daldalaa kun maallaqa yookiin waraqaa eenyummaa miseensummaa tokkollee kan hin barbaanne yoo ta'u maamiltoonni borsaa nyaataan guutame qofa qabatanii bahuu qabu jedhame. Dhaabbatichi akka jedhetti manni daldalaa kun kan baname tattaaffii magaalattiin baasii jireenyaa fi wabii nyaataa hir'isuuf taasiftu keessatti gumaacha gochuuf ta'uu ibseera. Dhaabbatichi baankii nyaataa for NYC jedhamuuf deeggarsa $1 miliyoona akka taasisus beeksise. Manni daldalaa kun guyyoota jalqabaa muraasaaf banaa kan ture yoo ta'u jiraattonni carraa kanaan gammaduu isaanii ibsaniiru. Manni daldalaa kun guyyoota muraasa qofaaf kan banamu ta'us jiraattonni hojiiwwan ol fakkaatan dhaabbilee birootiin akka raawwataman fedhii qaban ibsaa jiru. Halillaa Israa'el Gaazaa irratti banteen namoonni 11 ajjeefamanii. Guyyaa kaleessaa dilbata ganama Gaazaa keessatti haleellaa Israa'eliin namoonni 11 ajjeefamuu qondaalonni Filisxeem beeksisanii. Guutuu isaa akka ta'antu isiniif dhiyeessina. Kaleessa dilbata ganama Gaazaa keessatti haleellaa Israa'eliin namoonni 11 ajjeefamuu qondaalonni Filisxeem beeksisanii. Waldaan Addeessa Diimaa Filisxeem haleellaa kaaba Gaazaa dahoo namootaa irratti raawwate namoonni 6 yoo ajjeefaman haleellaa biraa kibbatti taasifameen namoonni 5 lubbuu dhabaniiru. Ittisaa Israa'el Hamaas waliigaltee dhukaasaa dhaabuu cabsinaan qiyyaafannoo shororkeessaa haleeluu himuun loltoonni ajjeefamaniiru jedhe. Onkololeessa darbee dhukaasa dhaabuuf waliigaluun booda Hamaasiif Israa'el waliigalticha cabsuun wal himatu. Dhaabbanni ittisaa siviilii Filisxeem namoonni 11 ajjeefamuu himuun hojjettoonni hospitaala Al-Shifaa namni 12ffaa haleellaa Israa'eliin addatti walitti dhukaasaa tureen du'e jedhe. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu erga mallattaa'ee as namoonni 600 ta'an ajjeefamuun
ministeerri fayyaa Hamaasiin hoogganamu hime. Haleellaa walitti fufaa baatii kana Israa'el jalqabdeen yoo xiqqaate namoonni 32 ajjeefamaniiru jedhu qondaalonni. Haleellaan miilanaa Israa'el Gaazaa irratti raawwatte kan dhagahame waliigalteen dhukaasa dhaabuu marsaa lammataa jaarsummaa USA raawwatu hojiirra akka ooluuf wayita qophaa'amaa jirutti. Baatii darbe pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qaama mana maree nageenyaa irraa qajeelfama fudhatuun humna idil addunyaa hundeessee nageenya daangaalee Gaazaa eeguu fi hidhannoo hiikkachuu Hamaas to'atu Board of Peace jedhamu hundeessaniiru. Boordiin kun gurraandhala 19 kora jalqabaa Waashingtanitti akka gaggeessu eegama. Mootummaan miseensota hayyoota qabuun mootummaa Gaazaa hundaa'uu fi deebisanii ijaaruu Gaazaa ni hordofa. Korri kun jalqabuun dura miseensonni boordichaa Filisxeem deebisanii ijaaruuf doolaara biliyoona 5 kennuuf walii galuu himanii. Ergaa miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaanii irratti barreessuun Hamaas akka hidhannoo hiikkatuuf irra deddeebiin waamicha dhiyeessaniiru. Hamaas gama isaatiin dhimmi hidhannoo hiikkachuu kan hojiirra oolu yoo Filisxeem biyya taatu qofa jedha. Miseensa boordii kanaa kan taate Indoneeziyaan hojiirra oolmaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu marsaa lammataaf haala mijeessuuf loltoota 8,000 bobbaasa jette. Bara 2023 haleellaa Hamaas kibba Israa'el gaafa onkoloolessa 7 raawwateen namoonni 1,200 ajjeefamuun 251 ammoo butamuun waraanni jalqabe. Sana booda duula haleellaa Israa'el Gaazaa irratti banteen namoonni 71,820 ajjeefamuu ragaa ministeera fayyaa Hamaas agarsiisa. Waraanni Tiraampiif barumsa ta'a jechuun ajajaa walaanaa Iraan akeekkachiisa cimaa kennanii. Mariin nukleeraa Ameerikaa fi Iraan kibxata Jeneevaatti gaggeeffamuu dura hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Iraan Meejar Jeneraal Abdurrahiim Musaafi pirezidaantii Doonaald Tiraampiif deebii cimaa kennaniiru. Dabalata isaa akka itti isiniif dhiyeessina. Ibsa dilbata darbe kennanii Jeneraal Musaafiin Ameerikaan Iraan irratti waraana yoo bante Iraan barumsa hin dagatamne akka barsiiftu akeekkachiisaniiru. Yaani Tiraamp jijjiiramni sirna Iraan waan hunda caalu ta'a jechuun dhiyeessan haasa'u of eeggannoo hin qabnee fi hin malle kabaja pirezidaantichaaf hin malle kan fudhatama hin qabne jechuun kuffisaniiru. Tiraamp waraana jalqabuuf yaada yoo jiraate waa'ee marii dubbachuu hin qaban jechuun jeneraalichi garaa qulqulluu Ameerikaa gaaffii keessa galchaniiru. Pirezidaant Tiraamp dhiibbaa Iraan irratti dhiibbaa uumuuf naannichatti waraana isaanii cimsaa jiru. Xiyyaara fe'umsaa addunyaa irratti guddichi USS Greenland Airford dhiyeenya kana gara baha jiddu galeessaatti ajajameera. Doonaald Tiraamp doonii nu barbaachisa yoo mariin kun fashalaa'e nu eeguuf qophii ta'uu nu barbaachisa jedhanii. Yeroo ammaa kana dooniin USS Abraham Lincoln fi xiyyaaronni haleellaa fe'an hedduun galoo galaana Pershiyaa keessa buufataniiru. Lolli jechoota jiraatus karaaleen dippiloomaasii biyyoota lamaanii hin cufamne. Mariin nukleeraa marsaa lammaffaa kibxata dhufu Siwiizerlaand Jeneevaatti akka gaggeeffamu ministeerri deetaan dhimma alaa Iraan Majid Takhtaarvanji mirkaneessaniiru. Kubbaan amma mana murtii Ameerikaa keessa jira kan jedhan ministeerri kun Waashingtan waliigaltee tokkoof fedhii dhugaa qabaachuu isii agarsiisuu qabdi jedhanii. Tarkaanfii waraanaa Tiraamp kanaan wal dhabdee uumame hir'isuuf Tarkii fi biyyoonni naannichaa biroo tattaaffii guddaa taasisaa jiru. Kabajamtootaa fi hordoftoota dhaggeeffattoota keenya. Tamsaan keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.